Start. Domoon underground. Yeroo baay'ee namni tokko waa'ee waa tokko yookiis waa'ee dhimma tokko irra deddeebi'ee hin boo'a yookiis nyukunyukama yoo ta'e hin boohin nyukunyukamiin ni jenna. So akkana jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin don't moan underground. Do not moan underground. Don't moan underground jechuu dandeenya jechuudha. Can you avail yourself? Can you avail yourself? Argamuu dandeessaayi. Argamuu dandeessaayi jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin can you avail yourself? Bakka akkasitti iddoo akkasitti argamuu dandeessaayi jennee afaan Ingiliffaatiin nama tokko gaafachuu yoo barbaanne can you avail yourself? Can you avail yourself? Can you avail yourself jechuu dandeenya jechuudha. Almost done. Waa'ee dhimma tokko, waa'ee gocha tokko nama faana yeroo haasofnu xumurameera wantichi. Bakka xumurameera, raawwatameera ni jenna yeroo baay'ee. So afaan Ingiliffaatiin kana maal jenna? Done yookiis almost done. Almost done. Just done kan jedhu irraa akkasuma hin fagaatu. Raawwatameera, xumurameera jechaa jirra jechuudha. Life has many ups and downs. Jireenyi bu'aa baay'ee hedduu qaba. Miserability hedduu qaba. Challenge hedduu qaba. Ni jenna yeroo baay'ee. So afaan Ingiliffaatiin kana maal jenna? Life has many ups and downs. Life has many ups and downs jechuu dandeenya jechuudha. Jireenyi bu'aa baay'ee qaba jechaa jirra jechuudha. So bor argamuu dandeessaa? Bor argamuu dandeessaa jennee nama tokko afaan Ingiliffaatiin gaafachuu yoo barbaanne maal akka jennu koomentii jala nuuf kaa'a. Afaan Ingiliffaatiin nama tokkoon bor argamuu dandeessaa jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu koomentii jala nuuf kaa'a. Koomentii jala nuuf kaa'a. I'm so grateful. I'm so grateful. Ani nama galateeffatudha yookiis nan galateeffadha jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? I'm so grateful. I'm so grateful. Ani nama galateeffatudha, nan galateeffadha. Ani nama galateeffatudha jechuu barbaanne I'm so grateful. I'm so grateful jechuu dandeenya jechuudha. Akkana jechuu dandeenya jechuudha. I'm planning to do away with my bad habit. I'm planning to do away with my bad habit. I'm planning to do away with my bad habit. Ani amala koo isa badaa dhiisuudhaaf karoorfadheera. Kana gochuudhaaf murteeffadheera jechuu barbaanne do away with jechuun get rid of dhiisuu jechuudha keessaa bahu. I'm planning to do away with my bad habit jechuu dandeenya jechuudha. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin eessa ooltee? Har'a eessa ooltee? Jennee nama tokko gaafachuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu koomentii jala nuuf kaa'a. Har'a eessa ooltee? Jennee afaan Ingiliffaatiin nama tokko gaafachuu barbaanne maal akka jennu koomentii jala nuuf kaa'a. Sorry. Have you been here? Have you been here? Have you been here? Asuma turtee. Asuma turtee ati. Asuma turtee idduma kana turtee jennee afaan Ingiliffaatiin nama tokko gaafachuu barbaanne have you been here? Have you been here? Have you been here? Jechuu dandeenya jechuudha. Asuma turtee. I do have an appointment with Chala. I do have an appointment with Chala. I do have an appointment with Chala. Ani Chala waliin beellamaan qaba jechuu barbaanne I do have an appointment with Chala jechuu dandeenya jechuudha. Ani Chala waliitiin beellamaan qaba jechuu barbaanne
I have an appointment with Chala yookiin immoo I do have an appointment with Chala jechuu dandeenya jechuudha. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin beellamni keenya hafeera nama tokkootiin beellamni keenya hafeera beellama waliin qabna turre so beellamni keenya kun hafeera jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu komentii jala nuuf kaa'a. Beellamni keenya hafeera beellamni keenya hafeera jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu komentii jala nuuf kaa'a. Get rid of get rid of get rid of ofirraa baasi kana aswaggadi kan jennu jechuudha afaan Amaariffaatiin yookiis immoo takka takka kana dhumeera yookiin wantichi dhumateeraas siifis ni fayyadamna. So get rid of get rid of your bad habit suma sila jenne jechuudha. Do away with wajjin wal fakkaata kun. So akkasana jechuu dandeenya jechuudha. Ofirraa baasi kana ofirraa baasi jechuu barbaan get rid of jechuu dandeenya jechuudha. I will fix it soon. I will fix it soon. I will fix it soon. Ammuma dafeen sirreessa yookaan dafeen dhimma sana fura solve godha jechuu barbaanne I will fix it soon. I will fix it soon jechuu dandeenya jechuudha. Ammuma dafeen sirreessa yookiin dafeen dhimma sana solve godha fura jechaa jirraa jechuudha. Kas jechaa jirraa jechuudha. Why do you make yourself odd? Why do you make yourself odd? Nam tokko adda of gochuu yookiis immoo of baasuu barbaade waan ta'u keessaati. Ati maaf adda of gochuu barbaadda yookiin immoo maaliif adda of gootaa jechuu barbaadda? Why do you make yourself odd? Why do you make yourself odd? Jechuu dandeenya jechuudha. Maaf adda of gootaa? Maaf adda of gootaa? Jechaa jirraa jechuudha. I'm the only person. I'm the only person. Ana qofaadha yookiin ana ka jennu afaan Ingiliffaatiin ana qofaadha anatu akkasii jechuu barbaada. I'm the only person. I'm the only person. I'm the only person who win the champion, who win the game. Kanaaf kana fakkaatan sana jijjiiruutiin anatu akkasii ana qofaadha jennee afaan Ingiliffaatiin fayyadamuu dandeenya jechuudha. I'm the first person. Ani nama jalqabaati yookiin immoo nama isa duraati jechuu barbaannes I'm the first person. I'm the first person. I'm the first person jechuu dandeenya jechuudha. Ani nama jalqabaati. Ani nama duraati yookiin nama jalqabaati jechaa jirraa jechuudha. I'm sorry to say that. I'm sorry to say that. I'm sorry to say that. Kana jechuu kootiif yookiis sana jechuu kootiif gaddeera jennee dhiifama nama tokko gaafachuu barbaanne I'm sorry to say that. I'm sorry to say that jechuu dandeenya jechuudha. Sana gochuu kootiif maal ta'eera gaddeera natti dhaga'ameera jennee nama tokko dhiifama gaafachaa jirra jechuudha. Could you imagine? Could you imagine? Akkas ta'a jettee yaaddee taa'i. Akka kana ta'a jettee yaaddee turtee yaaddee ta'a jennee nama tokko gaafachuu barbaanne. Could you imagine? Could you imagine that? Jennee wanta barbaanne itti daballee sentensii develop gochuu dandeenya jechuudha. Could you imagine? Yaaddee turtee yookiin yaaddeetta turtee jechaa jirra jechuudha. Would you mind? Would you mind? Would you mind? Sitti dhaga'amaayi. Sitti dhaga'amaa qirri si jedhaa. Isa jedhamu jechuudha afaan Amaariffaatiin. Qirri lahaal wayi. Isa jennu sanadha jechuudha. Sitti dhaga'amaayi. Sitti dhaga'amaayi. Jennee afaan Ingiliffaan nama tokko gaafachuu barbaanne. Would you mind? Would you mind? Jechuu dandeenya jechuudha. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin eenyutu caalaa dulloomeera? Eenyutu caalaa dulloomeera? Jennee afaan Ingiliffaatiin nama tokko gaafachuu barbaanne maal akka jennu komentii jala nuuf kaa'a.